أكنت تونت قرر أنا بشانت جيسي منديلي في دينا راك يلا سورة فول أنا لوكستي والله لازم كلاس بقى كلاس جاي رندي سامر قكيد إيش إسعادين دي ساموري أمان جيفتروني كيف تتني دي ماني إنجد إمالي وانجن قارون نمال قد إلال وان نقول إلال إترقي ربي جديد ليه جرى تدربوف ما أنا دي بيان بريك قوتا من أقباني والله لازم أنا توقع قوتي إن بو يوكا بودا والله نرى تدرب ليش أكسي قبنا مبيكا ما لك كيتي بر من أقباني والله بولا سيقال شايو أكنا إن بو يونا مجلا تاين دا كودي بدا ملي أنت أنا ملي كيف تران قبضو الأسيد نجلا دي ميمان لقودا ساعتي سديونا سرطوري فيديونا ورابي ميسا جيد أنا ملي كيف تران قبضو أنا ملي نمان قبضو أنا مالي نمان قبض أنا مالي جيفت تران قبض نانجد أشي موان أنا ميرو في جيفت ناني بونتو مالي سنينجد بونتو مالي ما ننديسو بقى أنجرينيا كونجرا دجرينيا ما تاكو تينجرا دان جيفتي ناكني ألين جت نيرو مؤدباني تلا ياين ننديسو أما سجليه كون جامعك أدرها سي أكوانا نمها سي تلك يجت يفتسي من هنا وانت أجر ومياتي تفقد في جالس لا ليواتي جالسوني والله يكونوا لا رب الرب وقت واسان جروان مالك وتوجا مر بيتالن اجولي ريوتان كو جيمين ترغتا مالغو دبيتا جرت دك يجيفتي كن اني وادو بچوين ديسو كنت فتيا انو لتغلچنا نمو لتغلچنا ورمودي ترغبدن اني نمو لتغلچارو لا كينجي امد ديسي جافي ويقباني جافينا نقبو مالك ريبيت والتكونا دقيقة نكوني أيبك هيش ثاني تباسته أوفين كنيني أوفي ثاني نما كنني كاني مالي دبياني نما وقسم مال هاي أنا متى ساعتين قدين جابسني جيمين كوني جيفتين كوني سوما كنان سينا كتولين أنا نريون سيكن كنو دي سوميرغان قبضت ميدكا فيديو نيغوانا كندكا لالا ويانا كانت تاي جدي اساسا لايف غولي كوتو كچما اينا كنيدان ويانا كانت تارو فيلين چتو isa yeroo tabaa dhiisi amaaraanu miira keessa galeesii kennuu danda'a zeegaan biraayyoo anuma kanatti taa'uunaa inni mucannaa kenni immoo galata isaa wallaalle ol ka'ee marriskii koo waa hunda koo jedhaanii jira har'a inni maaluma narraa argatee oromoo walitti na buusu jedhee nan dhiisuu na biraan deebi'u mucaan kun uddaa qabdi jedhee maaliif qabdi jedhee kalaas qabaadde dhiisee suma bira taa'u ilaaliiti harka keetiin ofirraa baasi achitti ilaaliiti kaafadhu yoo barbaadde si biratti taa'u. Bontu. Ada amma si waraabbatarti gadheen jechuudha si galee waraabdu kasareenaa waraabdu bar waraabde dhagiif keeroo kolosiisa jedhu laali waraabee ganna dhiisaa bar faaraa siyaa dhiisu faaraa wajjin ati faaraan taatu dhagna dhaggeeffadhula yeroo baay'ee nan galaanan baatuun hin dubbatiin beektaa garuutu immoo har'a waan hin dubbadhu jira qeerroo an dhugaa rabbii ani siifis isaafis gaaf tokko mana koo galee boontuun hin jedheen ijoollee biyya kootiiti yoon barbaadan jedheen silaan jedheen akka gandummaatti silaale akkam barbaadan si godhaan jedheen akkam barbaadan si arrabsaan jedheen garuutu immoo gandummaan barbaanneefan callise namni walirraa callisuuni sodaa miti jedheen atis gurbaa oromooti siin intala oromooti anaaf tokko isin hundinuu thank you bulo jedheen si galee achi booda innoo yaa qeerroo as jala jirtaa waan takkan si himala waan barbaadde jedhi laal qo'ee zama jedhe naaf fixadha rabbii kee sodaadhu yoo jaalalli sirra jiraate nutti miti mucattii yaan keessaan si gaafadhe yaar seeraan qo'ee zama jedhe bontoon akkana jalan dubban yoo jaalalli si qabee jiraate miirri kun baay'ee fokkotaadha waa'ee miiraa kana nan beeka beektaa yoo miira keessa jiraates yoo jaalalli sitti jiraate dhugaa rabbii maallaqa keessa bakka biraatti hin fixini qottu isiidhumatti fixadhu. Wallaahi deengedde dhufee na taphachiisaa oli akkaawuntii biraatti hin fatee uksuun billaahi naa kennuu dhiisee hin beeku. Qoyinka boontuun harkatti hin qabiin. Naa yoo jaalalli si qabee nutti madhu
nu wali singalchina sigale yo ishi sijette yo diddemo didde jedhama sigale kanaan ala maalif karasana kenni komanti barreessu maaltu si barbaati bataami dabbarat ilmi dhiiraa gizee boonu irraa bareeda malee gizee talkasakkasu akka dubartiitti irraan bareedu dubartiini nuti warri dubartii likiskisiidha oduu jaallannaa waranyaadha oduu kana isuu jaallannaa bakka dubartiin dhaabbatte a'uuzu billaahi min shayxaanir rajiim rabbiin nama biraan dhaabsisiin dhiira dhaabsisiin bakka dubartiin dhaabbatte amma ati eenyu taarta ijoolleen durbaan nu ta'artaan durbinu akkasii mitila durbinu akka kee ta'an jirtu rabbii kee isa si uume ati dhiiraa ofitti qabda miti yoo ofitti qabatte booni deemi dhugaa rabbii siin jedhaan namni ofitti qabu dhiira ta'ee deemu dhiirummaa isaatti boona dhiirri gizee dhiira urgaa'u bareeda malee gizee durba urgaa'u nama jibbisiisa si galee Fati al tokko Fatu al tokko qofa sitti maa koy uummata Oromoo kanatti kiingi Amadiin galcha dhaggeeffadhu Fati waan sitti maa Fatu dhaggeeffadhu mucaa kanaani dhaggeeffadha la Oromoon namni 169 dhaggeeffadha yaa uummata Oromoo an kabajaa mucaa kanaan dhabne hedduu tokkoon isa kabaja dhugaadha leencas baay'ee naannaa ture wallolle walitti buune kabajaa isaa hin wallaalleen galatoomi jedhee kunoo asitti rooni leenca naan odutaaleen qeerroo mangistii jedhaanii waa meeqa jedhaaniin ture akka carraa Kinkiin kun immoo isaa wajjin ta'ee silaxxafee isa arrabsaan turre Nada isaa walitti raarabeera qoy kingi singalcha dhaggeeffadhal tokko na ficcisiise bagana gaanuftan Oromiyaa indi bulloo hundi keessan hun tala baadiyyaa hundinuu dhagee gollolle walitti raaramne kingi kun yeroo 4-5 keessaan nu dubbatee dadhabee dubbiin guddattee miidiyaa irratti ol baate. Isni galaara dubbiin guddattee miidiyaa irratti ol baatee jennaani maaltu ta'uu deeme dhiisi jedheeta miidiyaa kanarraa badiyan hanaan jihaaditti mannee dubbiin isaa fagaatee kiingii Amadiin bira darbee hanaan jihaadiin bira darbee uummata tiktookii irraa bira dhufe maalin godhe alana waan adda addaa waan hin qabnes waan hin qabus waan adda addaa naminaan jechuu jammaree ijoolleen giiftii kenneenatti bituu jammaraan ani sargii deemeen achitti ashaqaa oolu ijoolleen maallaan jedhu ati gaddeebitee arrafamaarta maala si'eddaa jedhan sila yoon ka'ee gadi ba'ee mucaa kana arrabse nama akka kanatti leenca miidiyaa irratti akka kanatti naannee kana maal jedheen arrabsa. Agartamti maal jedheen arrabsa jedheetan rabbiif jecha uummata Oromoo miidiyaa kanarra jiru kabaje afaan kootti ziippii tolfadhee utuun dhugaa koo dhofame dhiiseen leesh giiftarri biraana baqatoo nan ka'ee mucaa kana arrabse ani nama geemaraa asirratti taphataa ooludha akkuma tina argitu jechuudha nama walitti bu'uun barbaadu jedheen dhiise maal la godhan dhiisee dubbiin kun hundamna mana mubaarakitti nawaamanii kottu waan akkanaa qabdaa jedhan indee nanne wallaahi laazim funyaanii diinina keessaa yaa indee namni kun utuun akka obbuleessa kiyyetti utuun akka maalitti salalu wallahi nama miidiyaa kanarraa isaan qixxeessu hin jiru ture achi akkasitti akkana naan jedhee maqaana baasa ani kuwa asirratti nama qallaalii ta'ullee ani intala nama guddaa intala nama safuurraa qabuurraa dhalattedha anillee intala kabajaa qabdudha amma dhaatti miidiyaa irratti maqaan na badeen beekuun amma kun hafe dhagee kafatee waan dhamma dubbiin irratti Koi intala baadiyyaa andi addaame fixeeraa qo'a amma dubbiin hundi dhume nan kenna koi fatea nan kenna amma dubbiin hundi dhume akkaawuntii biraatiin dhufee na taphachiisaa dhala rabbii riskii koo biyya duuniyaa kanarraa fitu akkaawuntii biraatiin dhufee Wallahi siifan erga bar siifan erga akkaawuntii biraatiin dhufee kakaayin kakatiin siin jedhe kakaayin kakatiin maali si balleessa rabbiin dhufee naa kenna beektaa innoo na jibbee wallollee miti maaliif dhufee naa kenna tokko ani immoo maqaa isaa sanaa wantan bilookii godhee ammayyuu na jaleera naa waraabbatu booddee wal gadhiifama oonan bilookii irraa kaasee dhufeedhuma leencanatti kenna mee dhaqaa mana isaa jala galaa giiftaroonnis geemaroonni mana kana jala jirtan anaa kanatti taa'u miti kan innoo fiinnaa'el anatu kennedhaanii jira gaafa xabaa ammoo hunda namaatti maddaanii isa deebiseera hunda isaa deebisee fixeeraa kisanii xaba koorratti dhufee naa inni leenca kennee hunda dubbattee gara carraa namaa kenni boontu bakka si gaheera lakki amma immoo wanta irratti leenci ka'e kaleessaa abdiin dhufee leenca lama naa inni naan dhaqee anas irratti dhashaqaan oollee ani ijoollee sirbaa oollee asitti dhaqee maal godhe abdiin kun qeerroon Oromoo maaliif buntuu maqaa balleessaa buntuu irraa dhaabbadhu buntuun miskiinaa buntuun ijoollee keenyaa buntuun kan ijoollee kutaa 11 nama kutaa miti siin jedhe inni koo jala deemee waraabbataa ture achiin akka carraa ijoolleen dawwalanii na waamnaan dhaqee qeerroo jedheen si kabajaa atis na kabajaa waa'ii koo naasaa hin jenna isii ati bilbilaan ittiin haasaa bulte mucaan machaa miidiyaa irratti maa jira jedhe dhiisi jedheen nama giiftii naa nutti hin bu'ini ati
Isi narraa fagaadhe ammoo masii bira galee anu ede galgala dubbii dubbannee kiingi wajjin fixeen gadi bu'e masii bira galee jira ani naana wajjin taphadhu giiftaroonni kee fixatanii deemanii achuuma jiru isa yeroo arge garuu nan dhiisaan hin dubbadhuan inni maaliif bakka hin jirutti dhagee giiftii kennee ka'ee booddee naana waa jedhe natti dallan akkasin jedhee masiidhaan macarashaa giiftaroo masiin wiinii koo balleessite naan giiftaroonni kee fixatanii deebiin jedhe dhaqii ilaal meesajii him dhaqii fidiin jedhe rabbii jedhe itti deebisi jedhe leenca yeroo argite waan isiin taatu argitaa naan jedhe Maini wanta kana inni giftara miti maali bakka kosi of daaba inni mo isa tokkittidha giftara oromoo dhibba kuma bakka banna carraa wayin si gaafa daaltak eesha beekte isa ni jaalattaani a'uuzu billahi min shaytaan no jechuun lai osoo miira keessa galee gaafuma naaf waanuma kana gaafatu leesii fi neeyyamu maliyan namni leenca sii kennaa lusi jalataa isi jaallatee sii kennaa maani wanta kana sinna gaafatu no jechuun leenca kan isin heerumaani miira keessaa bee no waan akkana gaafatu sin barbaada akka obboleessa gootiitti na bira dhaabbataa inni nama niitii qabu nama ijoollee sadii qabuudha nama haadha manaa isaa beekuudhaan Sigale? No, isi irraanfadhu. Deemee waan akkamitti nama wajjin geemii taphannoo bakka inni kutti dhaqeena tuma. Isinan jaallatee. Kannuu fi maallaqa isaatiin dhuma gaafa akkaawuntiin isaa. Ayyee akkamitti immoo ijoolleedhaan waa jedhan never give up nan dandeessu giiftarri kee hin danda'u naan jedhe achumaan nama masiidhaananii giiftaroonni kee fixatanii deemanii jenna itti ergi jedhe leenca yoo argite machoofti leenca si qofa kenna seete giiftaroota Oromoo kutaa 11 kenna leenca kalli biliisi dura jiru. Anta kana leenca tokko kennee deebisee si qofittiin argee bar nama akkaawuntii leenca naannee ka'ee deebisee yoo didde sin ajjeese dee taaruu barati. No, dhiisiti gaafa kireeditiin itti galtee ifiifuu itti galtee bar caccabsee viidiyoo godhee naa ergee bare. Maaliif nama jibban tokkaan akka mataa kiyyatti sagalee anoo jibbee maaliif bakka hin deemne duuka deemne ani qaaliidha ani kuyiiniidha waa'ee namaa olteef waa'ee kiyya namni haasawaa jiiti afaan kan kee chaannanaa lamarra kaayyadhu calji bakka hundaa ol ta'e obboleettii koo ishee galatoome ishee nagusuu keessanii hayyee yeroo ni dhaqee giiftii kennee itti ergi adaraa fixatee jettu kun jedhu maal jetta Ana fidatu fanachi ta'a baraan nan beekan naa leenca ta'u kenne waan inni ta'anatu beeka waan ta'eefan wallahi amma tu akka kooti ani nama wajjin taphadhe afayyadamu namarraa wallahi mina gabbaan jedhee gowwaarraa duruu nyaatan irraa nyaadhaa ijoolleen Oromoo kun olaa waraabbadhu sagalee koo eeyyiwa miira keessaa kennitee kaatee deebisee tasilaa miira keessaa beeti haa kennu giiftiin kaisaati boodii fi nu dadhabee dhiisaa ati tanumaa hin jijjiiramtu isa caalta malee isaa gadiin taatu har'a qabeenya isaa yoo dhufee miidiyaa kanarra faffacaases ni dhuma boontuun hin dhumtu ati tanumaa bareedduu tana.